Dikko YouTube nageessu beektaa yoo nani fiqrii ibsuuna raachoo dhugaa dubbachuudhaaf kan baay'ee na gaddisiisu waan gangaddee jira garuu wanni nan gaddee obboleessummaadhaaf obboleettummaadhaan wal siin baruu madaan gaddee. Aifatu. Ya boleh saat ini sinalun kau kayak bidan aku bajra. Tinggal itu kau jadi. Wala kayak bidan aku bajra kau boleh saat sinalun kau duran ya roll bar. Ani muala tahu kau boleh saat askesa sigal fanan. Garu jiru ni dan dama ya roll era fudat. Era fudat. Messenger amfa hasau saya guya guya. Ani baize. Ni obole sagari dayu. Baize obolumma tu chala narradema. Ba argite tamiti. Hawi akkin. Chala lini sirradema kunun sita. Ai garu akka oboletti miti. No hinchala kan romance hinchala. Matindanda. Ayo satu. Atindanda tede. Indandam tu romance irat indandam dot. Aku mana marga. Bakkeeseen silaalee bakkeeseen. Ani dhugaa rabbi dubbachuudhaaf guys uummata qashti ala tokko onnee diimtuu I love you raachuu jechuudhaan onnee diimtuu kanaan mana kana xibliqliqliqqa godha siniin jaallu. Raachuu dur atu inni aniif inni waliin bariin hedduu jaalladhaan amala bareedaa. Amala namatti buun fataa zana baqaanii waan inni takka gadda argee waan inni takka rakkoo argee beeku natti fakkaatu ture. Kaza buhada yeroo takka yoo yaadatte ji'a sadii moo ji'a afur dura interview wayi godhante waa'ee buleetii keetii waa'ee jireenya kee kan dhugaa dubbachuudhaaf israachuudha moo raachuu miti jedhee YouTube sana deddeebi'ee ilaale. Inni saabaaf garuu itti naayime. Ana tu baay'inaan laale maaliif yoo jettee ati jechuun dhugaa fakkeenya dubartiidhaaf taatu fakkeenya dhiiraaf taatu jabaa Oromoon qabdu si galee ani hedduu si qulqulluu nama bakka si galee maaliif bakka atiin nama jabaadha jabaa ofii immoo abbaatu jabeeffata Oromoon kutaa 11 si jaallatti dhugaa argiyan hunda si jaallata. Namni takka si jibbu hin jiru si gane inna ati jechuuni ani jecha siin qabu si ibsu sin danda'u dhugaa rabbi namoota baay'een na gaafate waa'ee kee irratti akkamitti raachuu akkanatti jaallattaa naan jedhani wallahi laazim mu jaalala si qabe nama naan jedhee jira sila jaalala ta'e amma bareedaa liqirii ta'e bareedaadha garuu ati nama afaqqaramu nama jaallatamu wanni takka jibbaan sirran jiru si galee wallahi hedduun si jaalladha hedduun si kabaja isuma dhugumaa rabbi isa qulqullummaa ani obboleessa kiyya obboleessa tokko qaba jedhe kanaan dura himeen ture si galee ni beeka Oromoon obboleessa kiyya maamusheedhaan walqixan silaala walqixan Ini naati anillee dhugaa rabbi anaaf illee ati obboleetti baay'een si jaalladhallee baay'een si kabajallee yeroo hunda baay'ee yeroo haasofnu waan gaarii akkasii I can see ani nama argee namni jaalalaaf jibbanaa qabu nan beekaan dhugaa rabbi galatoomii si jaalladhallee si kabajallee anillee garuu amala kee kana yaa ati hin jirtu nin beeka. Si haken si gale satu asa sabit ada mana ke ko wah si gafadha ana si kenna jarti agam yang kita lan ilmi dira hanga wagga ibati yo fudele ni dalas ni jiratan si gale ule batani len datam dani sip
Wanni sirraa dhaabbatu tokko hin jiru dulloomtan. Kanaafuu ati ganaa waan taateef dardara taateef amma dafee heerumee ji'a lamman kana keessa jaarsa barbaadeetiin heeruma. Achi dafeen durba siidaa. Siidaf durbi dafdee guddatti. Gizee waggaa 14 geessu inuma sii kenna. Bakka. Eegu. Ni fuutaanii. Eegu waggaa 14 annanee gabaayise. Eegu. Eegi waggaa tokko na eeguudha. Waggaa takka na eegdee ilmootiyya kirikirii malee gabbara malee waan takka malee fuudhee hoodhu. Walii galle. Waan takkan barattu situ barsiisa waa hunda laal. Indee kan guddise immoo ta'u akka mucaa kootan ilaala na guddisa taana. Miti kaandee ani koo kan siin jedhee akka ilmoon kee akkanatti daheetiin hanga waggaa 14 guddiseetiin 15 farra sii kenna maal rakkoo qaba. 18 agottu gaa laaqama heewaan adeemu. Maali dhaluu ni dandeessi bara waggaa 14 tti raajjeemu. Gaafa maal yaadu kan laaqama heewaan jedhama. Baay'ee beektamiti seeraan nama gaafachiisa. Laaqama heewaan gaafachiidhama. Waggaa 18 jiru gisee abbootii keenya haadhotii keenya amma jiru wanni akkasii. Ara nama gaafachiisa. Waggaa 10tti nama faqqaraa jirani bara. Waggaa 10tti fiqranyaa jaalallee jedhanii waliin deemaa jiran. Sigalee kanaafuu atini waan akkanaas si mala jabaadhu jabaadhaa si duuba jirti Oromoo hundi si cinaa jirti. Hundinuu dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif ani takka raachuu tiktaakii kanarra nama jalan deemu giftara jalan deemu ijoollee feemasa jalan deemu atiin maaliif naa taataa ani akka kiyyaattis ilaala baqa. Maknaatum nama kana argitee beekta. Sigalee moor guyyaa obboleettiin kee dhuftu saahibtittiin kiyya halkan guutuu na sossobaa bulte. Maaliif yoo jette gammachuudhaan sigalee gammachuu indagana jabummaa kee. Danda'ee guyyaa sabti jechuudha. Waydiya boraa ta'uu qabu. Leenca 10 siiniyya isla. Inshallah Canada yoo deeme immoo wallahi leenca 5 biraa qaba. Yoo rabbiin achi na geesse jechuudha. Sigalee enna jabaadhu Oromoo kiyya jabeessaa warri giftaraallee ijoollee madamadaamillee taabtaabiidhaan singalee waan qabnuun isa bira dhaabbanna. Singalee hin jabeessina. Jabaa ofii abbaa jabeeffata. Ala tokko I love you jedhate onne dimtu erga na biraallee hagalfatu. I love you so much, my brother. More. Wallahi sin jannata. Dhugaa dubbachuudhaan sin jannata. Kabajan rabbi si haa kabaju rabbi si haa eegu bakka deemte hundatti. Dhugaa ati nama kabajamu malu inna akkasi galatoo yaa nagalchuu keetiif na dhaga'uu keetiif galatoomi faamiliin keellee warra jajjabaadha rabbi umrii isaanii si haa dheeressu. Galatoma isinillee shi warri raachee jaallattan onnee kiyya keessa jirtan. Shi I love you warri comment. I love you so much. Na akkasii raachee. Fatu baay'ee ati baay'ee fatu Dr. Fatiyee haadha jaalalaa jechuu qabda maqaa kee. Okay. የፍቅር ዶክተር ፈትዬ ፍቅር እናት እንጀሪባል ኦሮሚፋን ጎዶ ኦኬ ኦሮሚፋን አማሪፋን ጎኔ በር ፍቅር በአማርኛ ነው ጀናን